Kana booda faranjiin Muzanjir jedhamu kun garuu sodaa fi boo'icha wawwaannaa hiikaa ilaalee hin sodaatin, si'achi deebitee hin gurguramtu jedhee isa sossoba ture. Muzanjir immoo akkuma waadaa isaaf seene hiikaa gara nama misiyoonii biyya Swiidinii tokko Lundaahil jedhamutti geessee akka inni ofitti fudhatee isa barsiisuu fi tajaajiluu ittisa kenne. Namichi Lundaahil jedhamu kunis dura buutuu warra ergamoota wangeelaa ta'ee kan hojjetu yoo ta'u, Mitsowaatti immoo mana barumsaa dhiirotaa luba ba'anii yookaan School of Freedom banee achitti hojii gaarii hojjeta ture. Kana booda Waaqayyo gidiraa hamaa hiikaan ijoollummaa isaa kaasee irra ga'e hundumaa dabarsee jireenya deemsa haaraa isa jalqabsiise. Ergaa Lundaahil bira dhufees mana barumsaa kanatti ijoollee hundumaa dursee nama yeroo jalqabaaf mana barumsaa kanatti fudhatame ta'uun carraa barumsaas isaa barachuu argate. Yeroo hiikaan Mitsowaa ga'e ergamoonni wangeelaa biyyoota addunyaa garaa garaatii walitti qabamanii achi jiraatu turani. Sababii isaan itti dhufaniifis mul'ata nama biyya Jarmanii Dr. Kraft jedhamu qabatee ka'ee innis wangeela Kiristoos Oromoo People yookaan hawaasa Oromoo jedhamu biraan geessuuf jecha galmaan ga'uuf ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo dheeraadhaaf gara biyya sabni kunis itti argamutti seenanii wangeela lallabuu yaalanii sababii siyaasa biyya Itoophiyaa yeroo sana tureen yaaliin isaanii yeroo dheeraadhaaf osoo hin milkaa'in jalaa hafe. Yeruma kanatti faranjoonni baay'een hojii wangeelaa kanatti waamaman keessaa kaan dhukkubaan, kaan qilleensa biyyichaatti wallaaluudhaan sababii mootummaa Misirii fi Habashoota irraan kan ka'e waa'ee saba Oromoo bira ga'uuf biyya Oromoo lixuun abjuu isaanitti ta'ee rakkataa turani. Shiraa fi rakkoo kanaanis ture Dr. Kraft mul'ata inni saba Oromoo wangeela biraan ga'uuf hawaasicha luba baasuu fi kaayyeffateen macaafa qulqulluu inni kakuu haaraa afaan Oromootti hiiksisee qopheesse sun utuu saba kana bira hin ga'in hafuun isaa. Egaa kana booda ergaa hiikaan gara Mitsowaa dhufee namni biyya Swiidinii Lundaahil jedhamu of biratti isa fudhatee akka mucaasaatti ofitti aansee isa guddisuu eeggale. Lundaahil hiikaa jaalala inni Waaqayyoof qabuu fi dandeettii isaa argee akka dhalasaatti jaallatee ofitti isa qabe. Hiikaan akka inni barumsa amantii kiristaanaa afaan Arabaatiin akka baratus godhe. Afaan Amaaraa immoo namni Laagar jedhamu tokko akka isa barsiisu taasise. Yeruma kana keessatti Lundaahil hiikaa argachuu isaatti gammadee gara biyya Swiidiniitti caaffata gabaasa isaaniif barreessee ture. Caaffata isaa keessattis waa'ee nasiibi gammaduu isaa akkasumas Waaqayyoo karaa mucaa kanaan mul'ata maatii warra wangeelaa qabatanii ka'anii bara baay'ee fiixaan hin ba'in bubbulee jiru kana karaa mucaa kanaa akka Waaqayyo raawwachuuf jedhu abdii inni qabu isaaniif hiree jira. Kana booda Lundaahilis nasiib yookaan hiikaa bara 1972 gaafa ayyaana Faasikaa sirna cuuphaa akka inni raawwatu taasisee maqaa isaa immoo Onesimoos jedhee isa moggaase. Onesimoos jechuun nama dhimma baasu jechuudha. Egaa
si'achi abdiin Nasiib lalisuu eeggale. Namni garba xuraa jedhamaa ture seenaan isaa jijjiiramee Onesimoos nama dhimma baasu jedhamee beekame. Onesimoos nama hojii wangeelaa keessatti saba isaaf hojii guddaa waan hojjeteef guyyaa inni itti cuuphame kunis guyyaa dhaloota waldaa kiristaanaa saba Oromoodhaaf jechuun ni danda'ama. Akka kanatti Onesimoos utuu akka mucaa isaatti ajajamee ergamuu fi waggaa tokko isa bira jiraate. Onesimoos bara matsawaa ga'ee mucaa waggaa 14 ture. Barri ijoollummaa isaa hammamillee rakkisaa fi bu'aa ba'iin kan guute ta'u iyyuu inni jireenya garbummaa cimsee waan jibbeef amma garuu Waaqayyo bara haaraa fi jireenya haaraatti isa fidaa jira. Yeroo inni mana barumsaa Mitswaatti waggaa 3 baratu keessatti barsiisota isaatii fi hiikaan madda gammachuu ta'ee ture. Yeroo kanattis dandeettii afaan isaa baay'ee danuu waan tureef Lundaahilis si'a danuu Mitswaatti Onesimoosiin afaan isaa hiiksisiifachaa saba Habashaa gara Mitswaa dhufanii fi wangeela lallaba ture. Kana boodas Lundaahil dandeettii fi cimina Onesimoos waan sirriitti hubateef Onesimoos akka inni biyya Swiidinii deemee baratee yaada isaa bal'ifatuuf murteesse. Obboloonni warri Swiidinii kana hubatanis akka isaan gara biyya sanaatti isa simatan labsee dursee isaaniif erge. Kana boodas bara 1976 Juun 25 Onesimoos Nasiib Mitswaadhaa biyya Swiidinii dhaquudhaaf qophaa'ee ka'e. Yeroo kanas inni dargaggeessa waggaa 20 ture. Onesimoos Mitswaadhaa markabaan tikeetii tolaas argatee hamma Swiiziitti dhufe. Swiizii ka'ee immoo bara 1876 Juulaay 17 biyya Swiidinii magaalaa Stookholm ga'e. Akkuma achi ga'eenis inni nama dandeettii cimaa qabu waan tureef biyya Swiidinii mana barumsaa Johan Lund Seminary jedhamu keessatti simatamee afaan Swiidinii akka gaarii godhee hubatuuf waggaa tokkoof akkuma warra biyya sanaa afaan isaanii tarree isaanii taa'ee barachuu eeggale. Kana boodas Onesimoos biyya sanatti tokkummaa amantootaa mana barumsaa isaa keessatti hirmannaa gaarii gochaa waldaa kiristaanaa warra Swiidinii keessatti immoo isaan waliin hojjechaa akkasumas warra afaan Jarmanii dubbatan waliin tokkummaa cimaa qaba ture. Turtii isaa keessatti wayitii mana barumsaa cufamutti gara waldoota warra wangeelaa saba Oromoo bira ga'uun wanta isaan kanaan dura waa'ee isaa dhaga'an dhugaa ta'uu isaa qabatamaan yeroo arganitti baay'ee gammadanii hojii waa'ee dhimma saba kanaa jajjabinaan itti fufanii.